Heessi afaan ati azaabati baafta. Sijaaraa qabsiifachuu. Si warra jannataati warra jaartii lama jannata seenaa. Waan nuti bari jannataa fi azaaba itti ciqilfanneeti. Warra jaartii lama jannata seenaa jedhani. Siin janii sitti si gorsanii mi. Hayyuu keeti kan harkaan bulfate yaa. San nama dhugu. Amma jaajaa amma be'aati. Jaartii mana keessaa qaltuudhaa yanni beeta. Ogguu ta'e mukuu gabbuu. Uffata irra laalteeti. Uffata kun hin taane firraa baasi. Isaa ulaa gabbeeffadha. Hottu weessi. Hottu. Maali ogguun hottu weessi maa ittiin. Ogguun ol deebi'e. Barbaadeen siyaanii fi kan biraati laal qabni kun hamaadha kana firraa eeggii ittiin jechuudha. Maal jechuudha maqaa jaartii silaalaniiti na arrabsan jettee ayilii qabduu jechuudha. Sigalee makkas ayilii isiisan jaartiin akkasii jaartii egeree ta'uu beekta. Jaartiin takka aliif jettee ta'uu baajan. Maal akkasii gosa beekta? Har'a rakkoo san dabarsite deebitee rakkoon dabarsan irraanfatamtee balloo keessa gartee okkuu xiqqoo gartee addanaa wal bira dabarte jettee utaaltee taan gubbaan fuudhuuni kun guddina hin jaamu kasaara malee akkasii qabattee. Sanarraa fuudhe moo sii fuudhe? Laa akkasii qabattee basii deebuu jechuun si deebuu. Tole iyyee. Ati guddina fudhattee akkasii gartee utuu barraan utaaluu san gartee maallaqa gartee xiqqoo tullaa'ee san gartee mi? Maallaqni akkasii dhiyoo hojjaanii fuudhe. La. Ogul tullaa'ee. Assalaamu alaikum hordoftoota keenya kam naga qabdanii fayyaa ajjeestanii nagaa alhamdulillah arraan tanaa maal qabattee dhufte jechuun keessan hafan qabu waan hin qabadhe dhufe arraan tanaa dhiyoo tanaa dhokodheetiin gartee dhoosaa keessan ture arraa gartee itti gadhiistiin aara fi bira dhufee egaa gartee mana yaatti hojiirraa isin kiblitaan jirtilleedha. Kanaafuu isa gartee waanin gartee hangaan ta'e jiru kan inni quban qabu sanii irratti bahu dhufe. Alhamdulillahi ara nabirallee jiraatu jaartiin beekii zajaan baranaa jaan kadur ni turaa jaan ka ammaa immoo agartee kadur ni turaa ni bubbulaa ka ammaa immoo harkarra si deebi'aa jaan dhuguma akkasitti harkarra deebi'eef akkasii jaartiin turte. Beekii zajaan dur ni turtii ta'ammaan turtu egaa zajaa san deebiteef maaliif an duuballee dhaabbadhee nama gartee nama duuba dhaabbate nama duuba taa'anii haasawuu san hin fedhu an nama bira dhufee haasawuun fedha akka kiyyatti saniif isa bira dhufee gartee dhugaan gartee itti himuu fedha akkamitti maal jettee beektaa jaartii guddotti gartee isii gubbaan tarkaanfatee miskiintittii gubbaan tarkaanfatee fi jaartii xiqqoon fedha jee san fuudheemi gartee si gala kanaaf arra san zajaa kanaan dhufteef maaliif odoo gartee inni duraan gubbaan tarkaanfachuu baatee arra silaa haatiin tumtu hanguma kanattu ammoo dhagaamtee ammoo beekamtee ammoo addunyaan isa dhageessee cufuu jaartii bira qaba agartee gadagaatii jeetti agartee jaartii fuudhee taa'u ture sanumaa umma qisiin jalaa baateeti ammoo sanuu gartee tumichaan lafaatti haati hungaa zajaa isaatu deebi'eef jeetii yaadda maaliif namni kun beeka hoguu bulbulte gartee zajaa jaartii seetisi gartee itamtuutu gartee isiin san miskiina moo hin aarii waan akka aariin isiin san miskiina moo gartee badduudha moo jechuu gartee yoonuma gartee fuutee sanillee agartee amma fuudhee harkee sadarkaa duratti dura jettee aliif jettee jirti beekama itti lafaatti hoogaar dha'u agartee fuuldureenoo nama tokko hogguu fuutu ayaa nama sanii laalteeti namni kun nama egereeti moo nama yoo jechuu tanaa godhumoo jetteeti itti yaaddee nama kana laaltee rabbuma namarra laaltee hanga tokko garteetillee laaltee fuuta. Akkanumatti dhalaadha jettee hundatti yoo buusaate zajaan akkana sii deebi'a jechuudha. Akkuma gartee garsan sana egaa viidiyootti qabattee gartee booskiidhaan innis walii galuu gartee kanallee an gartee irra hodheessi bira dhufee asuma hojjettoota naga gaafadhoo feetes yoo feetes hin gaafatin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya jirre jirtu baga jiraattan isiniin jecha hundeen kaarra kanatti baga jaartiin tumtee jazaan baga deebi'eef jedhuun ifiifuu gana dachaan jarri deebisuufi ta'a. Gana ifiifuu cafaqamuu ta'a. Osoo if hin beekne lukkuun osoo haatuuti ablee if hin qattuuf hin baafte. Ati amma anaaf akkanatti afaan qarattee akka nama nagaa agatteef dubbattaa miti. Teetiifuu ablee sii qaramte rabbii qofaa beeka. Kan akkasin naa qabadhu. Garuu yoo ati hin cafaqamin ana rafee miti. Maaliif hin cafaqamee dhimma rafeeti jecha hin cafaqamu maal na naqaa hundeen miskiinaa warri jettanis
akkanuma naa eeggadha. Maaliif hayni haqa jechuudha. Arraati ana wajjin akkana jecha isaan biratti isin baatuun siin jettana dura siidhaa maatiin ture. Yoo ati hin cafaqamin hundee ana rafaatii miti siin jedhe. Bara dhoota sibiraa fagaadhee jira sigalee jira. Na biraa fagaattus jedhee si barbaadu jira dalagaa dhabdee jirta kajiba. Dhabee dhaggeeffadhu. Dalagaa jirta ammati. Dhaggeeffadhu. Qoonqoon gana si jeesuu ta'e si meera laatte. Qoonqoon. Okkotee waan hin nyaanne gubattu maaliif hin ta'a waan hin ifi hin balleessine waan hin tuqine waan hin waa takka nyaadhee hin beekin dhaggeeffadhu akka jedhame ta'a waan tokko yoo hattee si qabanii cafaqamte naatu fuudheetii na cafaqan jettee beeyta. Tole. Ayyee waan kana gotoon gartee si wajjin isii sana fuudhee gartee isii sana fuudhi bootun jaartii miti jee si wajjin jiraadhe sila gartee anaaf godhe gartee cafaqamillee gartee sirriidha waan sirriiti hanga takkitti gartee suma biratti gartee suma biratti na harkuu sanii fi isaatu beekaa mana isaa mana kee dhokoositti dhugaadha dhokoositullee dhugaan ni beekaa angaruu maal beektaa angaruu isaan sanitti dhageessa dhiyaadhee yoo itti gartee silaa itti dhiyaadhee gartee silaa wakeessan jirullee ni jaani namni hinaafe hambaan qabu ati isa jettee maaliif viidiyoo hedduu isa hojii waraabe ati isuma sani jettee yoo lafaa gartee dhageeffadhu akkuma na barbaaddu jirtu kan gartee amma guyyaa meeqa sanamni kun ni maraatee jaan boodarra naan jaan namni hinaafee hambaan qabu ati saayiba isaati jeetiin saayibota kee tokko malee dhibee saayibota isaatii naan jedhe saayibota isaatii jira nama badaaree maa saayibota naan jaan waan biraatiif jaartirra fuudhee jaartii isiisan gartee jaartii san dhalaan hinaafnaan hambaan qabdu ati asan biraa fagaadhu naan jedhe ijoollee jennaani fiidoo wajji maree jeen jennaani nama akkasii biraa amma isarra si kana akka nama ati fuusittetti silaaltiiti ati dheesii jenna ta'ee dalagaa isaanii jechaan dhiisa jennaan dhiisi naan jenna guyyaa meeqa dhufti baasan dhufti dalagaa tiyyaa erga guyyaa lama akkasittiin dhiyootan illee dhokodhe hattaa mana kana kayaatillee kanallee dhufuu sodaadhe maaliif sodaattii jettee namni tokko gartee badiin fi balleessinii fi cafaqamuu tumamuu yookiin gartee hidhamuu sittiin daayyaa aniin kun gartee nagayaan barbaada. Kamara ka dhugee fi hafoon nyaata tokko maa dhageesseeti. Akka maal akkamii tokko. Ati abbaan dhimmaana anaa itti rakkadhu maaliif dhuftee ammaa of viidiyoon hojii waraabda amma ammaatu maaliif dhimma kun. Zajaan keessii deebi'aa jira. Zajaan kiyya naa deebuu ati tumamuu dhabuun hin beeka. Dhageeffadhu zajaan akkatti si deebite galtee dheengaddumaa mul'iftee gartee kalee itti sistumti san laaleetiin hedduu tokko na ajaa'ibee. Maaluma eessa laallateeti eessuma laallatee fuudhee maal irraa ani siin nattoonnee barraa akka gisee walitti qabe dhala tokko guufu takka amala laalta takka gartee takka fuula bireezinasiin laalta yeroo akka yoo gartee fuulallee qaban dhaabbata qabdi jettee laalta. Ati siin akkam siin jette? Eenyu? Urjiin akkam siin jette? Maal as viidiyoo teessanii jira leesara ilaalee tasii afeetu. Isiin akkam siin jette guyyaa viidiyoo wajjin martan? Maal jette? Awaan siin jettee hin raaffatte? Kana jette? Atiif kuman qabduuti. Duuba deebiif qoradhu. Akkam jette fakkeenya? Akka itti qorattu sitti immoo waan tana dura dalagaa turteefi. Akkaan guyyaa san sin mari'addeefi. Kana urjiillee quba qabdi. Hordoftoonnillee quba qaba. Hundee kun miskiina dhiisii naan jaan. Atillee biraa fagaadhuu siin jallaa hubadhu. Biraa fagaadhuu waan siin janiif dhimma kiyya keessatti hin argamini. Baafadhu kiyya. Yoommoo miidhamte booda rafeesi wallaan hin jiru. Hamzii wallaan ni gala. Hamziin ni keenyaa wallaan. Ati immoo cafaqamteeti hawaasni Oromoo tokko tokkotti maallaqa sii guuruu ta'a. Ansiimuu hojii ta'e amma dura arganne. Hayyee. Sichi argata. Agartee beekee nama rakkoo takka rakkoo hojii dabarsite fakkeenya. Agartee jaartii. Hoggultullaa katullaa nyaachaa. Dhageeffadhu taligaa ittiin jiraachaa. Jaartii jechuun nama taligaa kee jiruudhaaf jiruu isiitii fi jiruu teetiif fuuldura keetiif egeree fuulduraatiif si yaadee waa walirra si kaayee xiqqoo qabdu san gartee nama si jiru keessa namni jaartii sirrii hin qabne tasumallee hin jijjiiramu yoomillee abad hin jijjiiramu. Jijjiirama kee garraanii mana keessa ta'eeta maal jennee beektaa? Nama yoo ati bareeddee isii bareedee beekti.
Yoo isiin bareeddee ati bareeddeetti beekti. Akkasitti addunyaan kun. Mus gartee hogguu gartee akkasitti tolchitee jireenya isaa daddagalchitee bal'oo gartee rakkoo keessa namni kun guutuun bar biyya namaa keessa taariba yaa'u namti. Hedduu agarre si malee si qofaa mi bara hedduu agarre saayibboota keenya amma hogguu amma warra ittiin beenye fa'aa jira. Hogguu isiin gaafa dura waliin miskiina keessa turan dalagaa tana deemtee dhiiraa fi dhalaan akka tokko maallaqa akkasumas dalagan biyya arabaa keessatti dhalaa turraa ol dalagaa ni beektaa. Yaada isaa kiyyattee isiin egereef kaatteeti gartee xiqqoo qabduun gartee warra keesseeti isa kana oloo fufeete jireenya keenya kan jireette. Ati fayyisaaf dubban jirtu moo hojiif dubban jirtu? Dalagee dhugaa sadarkaa gartee asitti jijjiiranii biyyatti jijjiiru akkasitti dalagan. Hatta oduu garreemma biyya arabaa keessatti dhalaa hedduu qilleensarraa taphachuu jira. Ta maaliif hatta maaliif isiin Oromini achitti naamaalaa kanaa jabeessaa jettee bagantitti ergetti fakkeenya. Largoon harkiin gartee qilleensarra ni agartaa. Akkasumatti taasii wajjin jirtu immoo egereetiyyaa hireetiyyaa jettee murteeffattee si wajjin akkasitti argaa jirta jechuudha. Isin sargaa keessatti hojii gartee abbuu keessatti hedduu garree bara. Hamma keenyaa fa'aa gartee abbuu gartee akka nama gartee rakkoo keessa kan hin darbinitti iflaalee abbuu taantaan gubbaan silaa beekee maal ta'u beekta? Odoo beekee jaartiin tiyyatuni aarsuun qabu rakkoon bu'aa ba'iin wajji afuuffadheeti meeqa keessa dabree as gaheeti arra isiif aarsuu qabu. Mutaati. Aku gartee amma ishoo akkasitti lafti toltee mana keessaa wanti tolee gartee cinqiitu isheen dhaawne. Awwa jiltii xiyyaanaatti jira cinqii xiyyaanaa seen gaafiyyaa. Arafee tujjaaree hasaaree dhageesse. Maal beektaa? Namni tokko beekee yoo achi keessaa gartee laala amma deemuu san yoo isiin san si utubin. Duba makiinaan deemanii maal kaayiteettu makiinaa tamiin deemee beekan. Dhageeffadhu isiin si utubdu malee utubamtu malee. Aboo utubamnu kanaachi guddanna haalamaa godhadheera. Dhageeffadhu. Maal taa'e? If garatu boo if gara namni if garatu malee ala gadi boo bara ma gowwaata ta'a. Kun bara ifaadha nama yuutu yoo gowwaata malee. Yoo fedha lama fuudhuu qabaatte fuudhi takka ji. Na dhageessa Ati mana gorsuu dhufte moo isaaniif nasihaadhaa mu dhufte moo? Bal asii kanaatu dhabeeta. Ammumaan tanaa ol baafteeti ammumaan tanaa qaataa beek amsa si qabdi tuni. Abootu naana qabdu. Ati. Tan harkaa waliin qabannaan bara ol kaatee narraraateen harka duutii siinoon qasan iyyeetiin dhiisin. Ayyee. Beektaa akkasitti. Saahisa. Mokkaan tumee cabaqee arafeen jaartiisaa tumee lubbuu baasu jiran ja'u fa'i. Maal cabeeta? Eessa dhooyita? Bakka daanuun qabdu biyyoon sanii. Guutuun fooni. Maaliif si jirta? Amma balleessineerti. Ammoo silaan balleessee siiniin mari'adhu siikaniin mari'adheen na hojii balleessee. Badiin ta'ee bara jalqabuma balleessite. Kami beektaa? Gaafa takka oduu takkaa wartee akka nama tokko makiinaa gartee itti yaaddanii bittanii gartee bira keessee isii narraa gartee irraa fuudhafattee isiinuun jiini isii tanaa hafuuran baafachiisini taantaa gubbaan kuttee. Humna jaalala. Yaani makiinaa bitan malee jaartii lama fuudhan jechuudha. Maaliif? Jaartii lama fuudhuun bu'aan isaa maali? Odoo jireenya tokko irra jirin taan lama taan jireenya xiyyaanaatti jiraa miti fedhu rakkadhee fedhu bal'oo keessanaa jiraataa miti. Ati keessaa utaalannaan akkam jireenya keessaa dhaabbachuu dadhabdi. Na dhageeffadhu. Dhageessa. Jireenya maaliif jirtaame? Jireenya bara. Aboo jireenya itti jiraannaanuun. Duraan siin beeka amma. Hayyee. Maaliif ni beektaa? Duraan siin beeka. Amma qabni sirra shubamee jirti. Amni fedhu haa shubamu. Dhukkube daa ta'u. An amma zaan qamisa jijjiiradhu hin jiru. Maaliif naan ji? Amma maaltu karaa si Sa'aan rakkoo keessa hin jira biibee jalaa rakkoo keessa hin jira. Nagaa qabuututu nama sammuu nagaa. Aboo nagaa tuun qabdu kitti nagaa hin qabne. Anaa nagaa dhabee arafee wajjin nagaa hin dhabe jettee deemta malee hordoftoonni keenyalleen arafee biraa deemii irraa fagaadhu rakkoo tana kophaa hammilatu anniin hammiladha ammas injifadheen si garsiisa. Osoo nanni injifanne yoo cafa qabte immoo an keessa hin jiru. Akka mallee si geessu. Addunyaa kanarratti. Aboo adda atti firoodhaan dhaggeeffadhu. Akka feete addunyaa kana ilaalime nama dhugaa namatti fudhata jibar. Dhugaan fedhu dhugaa keessa akkanaa tanan fedhu. Dhugaa guyyee salaa duraa sanii malee dhugaa ergaa waa hedduu seenee wanni. Dhaggeeffadhu namni tokko akka saayimni keessatti safaanne waan akkanati. An saayib akkanaatuun fedhu boo. Sitti safaanne hin jeeru. Ati guyya tokko ni badde boo guyya kaan ni jirta. Guyya kaan. Ati narra amma itti dalagaa ta'e dhabdee takka ji. Akka jiran gowwaan akka jiran beektaa? Gowwaan waan godhuu keessan gartee iddoo boqota jira. An gowwaadha waan sanniin godha atoo maaliif na wajjin goota? Ani
akkuma na yaammatu subaan na yaammate bira waa. Anaas yaammatee dhiisii siin jedhan amma. Hawaasni Oromoo guutuun dhiisii. Dhaggeeffadhu naa mari'adhu jeewee sitti mi'an. Siwee si mari'adhe mari'adhu moo kana beekaa kana goda kana keessa beekaa maaltu jira jee beeku bara. Ammoo ni beekaa zajaan gartee hadur ni tura ati dura jalqabumaa sumaan na yaammatee akkasumatti haa kan beekaa an yookiin naa mari'adhu siin jenne akkuma gartee ati nama jechuun jalqabumaa yaadu qabdu sirrii jiraata beektaa akka tokko jira dhugarraa gartee dura nama san gartee an safaata ishii san dhagarre turan gartee ishii san agarsiisu qabdu ture jalqabumaa akkas ture garuu gartee ati tanuma jetti santu gartee an takkittuma san dubbattee kaatee tokko ta'e tanuma mana ishiitti mana ishirra nu marsiiftee akkasii zajaam bara tadur gartee turti taammaan turtugaa shaffisaan dhufti bagas gartee isillee kaa gartee ni beektaa. Haqa ishii beeyyeetii yaada beektaa isanii maal beektaa. Adamma inni haaqni saayibummaa siraan beektaa. Ani saayibummaa yoo saayiba kam samiin miidhes dubbatti saasee beekaa dura dhaabbadhee waan sunta siin jira. Waan feetee naan jettuus bari. Dhugaas dura ta'ee akka rabbittis akka namattis dubbatti hamaan. Ati dhugaanatti himtee fi dhiiftee hin bar hundee. Rakkinni ati qabdu sitti immoo. Rakkinni laala gaafadhu rakkina kiyya rakkina maaliiti rakkina kiyya rakkina akkamiiti mee rakkina kiyya natti himee. Rakkinni keessatti immoo an tokko tokkotti. Jireenya kiyya keessa seenin yennaan dhaabbachuu diidee tokko jii. Siitu seenin jee. Anaati seenis hin jee. Deebii hordoftoonni illeen mucaan kun baala geedha jala hafii siin jenna. Akkaan baala geeteettaan hafuuti. Uummanni nu yoo si dhiisi lubbuu tee baafadhu obboleessa amma dalagaa taatu dhabdee beelaa taatu si jirti. Ati makkam taate teetumaafu. Inni qodee. Jiruu qabda. Anu anqaaxiraan najjeefte yaadaniin du'e. Atoo. La ati bare numaatu dura rabbii si jira. Ayyaan laman fuudhee akkanatti uqqadhayye. Yaadattiin jira taan dhukkubsattee taan daaraan abbuusi jira. Duraan inni bilisoomeettee lama fuute. Bilisummaan eessa argame? Akkam jettee fuute duraan rahaa jettee fuute moo kam jettee? Akkam yaaddisa? Awwa jaartii gisee fuutu dhaggeeffadhu. Warri lamaa. Akka feetee yoo fuuteewu. Warri lamaan ni tujjaaramu yookaan ni tujjaaramu gartee. Aboo tujjaaree miskiinummaa rabbiin taaneeti rabbi hirka qaba riskiidhaati. Akkas hin jedhani jechuudha namaa. Laa ulaan tun dudduutaan dadhaye. Adeeroo. Akkas korasan. Nuti akkasi dhadhaa irra deemna riskii tanya ni barbaaddannaati. Ati immoo if cinqitee. Tanaaf mana dhiibte taanirra dhufu. If cinqitee waa takka rakkoon qabu. Sanatti wayii masruufa dandeessa. Ati rakkata abbaa iddoon ta'iniiti. Ati sirrii jirta. Aboo an sirriin jiraadha. An dabarraan jiraarrallee borullee neelan deemin. Yoo turillee dhagee yoo turillee diddeemmas tabiraa dhudhuu isaa. Tabiraatiin dhagee fuudhan. Warabba. Anaa mi namni dhagaan taphattuun. Awwateem. Haraam. Aboo an takkitti ilaalta nama haqaa laal gartee ni beektas. Aboo takkitti xiyyees bulfatutti hin jira. Waa takkan taatu. Takkitti maal bulfatu jirtu waan achi miskititti qoftee. Gorsa qoftuus lafa dhuytus ana haa walaanu ana haa. Miskititti qoftee ciiftu dhiiftee baraasi tara biraa. Walumaaf rabbi muduruu dheereessa sinirraa dhaabuma. Dhageeffadhu. Aboo haa jiraatu umri rabbi haa kannuu fi galata agartee geessaa bee ishiin intala Oromooti waan ta'eef geessaa bee. Ati mee geetee takka tabaate natti himi. Takka tabaate natti himi. Hojii badaan taan tolaan taan. Ati bara dhageeffadhu mee an mee wasitti himu mee nama wajji nyaattee gartee wajji gachiifte akkamitti dagattee. Aboon akkamittiin dagadde godhe. Nama kufeessan intala koofti san. An dagadheetiin jira iyyee. Tole dhageeffadhu dagadheetiin jira. Ati yoo dheeyitee laalte ati dheeyitee laalte. Ati dheeyitee laalte. Aboo sodaata. Yoo jirri daaraa sitti hin buuse. Sodaata haa ta'u sodaatummaa keessan hayyee maalirratti hin dhaama maalirratti hin miidhama maalirratti hin hidhama hayyee dhageeffadhu. Anna hojjetuma misiin jechuutti hin jira hundee. Eenyu dubbii tana dhaleemu? Aboon dubbii si dhalu keessaa dhaabboqa. Ilma dubbii tana hayyee jala hafanii jiran jala hin dhaabbadhame jala hafanii isaan. Yoo isaan seela hafuu didan ana akka hafan godha anaa si dura dhaqee tumama. Hayyee bikka dalagaa xiyyetti gartee maana barbaadanaa hayyee maal hin balleessaa. Afaan keetii si barbaachise. Afaan kiyya hakamu. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya yoo hundeen bee lubbuun isa baate ana rafaatii miti maaliif yoo ta'an ifiif dhufee barbaaddatu jira waan kan hundaa'u booti miilaan yaa'ii barbaaddaa'u yoo jannata duba beerrinis matanuu nyaataatis matanuu nyaatamu. Bola keessa mataa malee si nyaata dhugaa sitti himu jiraatiti. Ati dhugaatti himtaa miti yoo dhugaan teetuun sirraa fuudhamte ana rafaatii mitiin jeer viidiyoon hojii waraabaati bakka jirte nuuni